Tole tole nagaan isiniif haa ta'u har'a shonkoora kush dhugaa shonkooraan cabsadha jedhanii kanan qaba gin tokko kan ga'ee jira achi keessa shanansaa wal fakkaatee ta'ee gugurdaadha garuu an har'a kan hin cabsadhuun qaba isaan kan qabe sanan kan godha haadhisa baay'ee dheeraadha dhugaa gabaabaa isinti fakkaata irraa gadee waraabame waan ta'eef gabaabaa fakkaata. Jalqabaa fi shokkoora cabsanii iddoo isaati. Dhugaa. Hangisa laal. Laala. Ifi baay'ee dheeraadha dhugaatti. Gabaabaa fakkaatu ganam. Garuu baay'ee dheeraadha. Haala sun kana laala. Amma akka inni ga'u. Shuf. Egaa konkolaachifneera. Ishiin kun ittumaaf ta'ee kan jarjare. Kan jarjare haa ta'u. Qoy gatii isaatti ma. Dheeraadha dhugaa laala amma inni ga'u. Qoy. Kirrii kudhan. Isinitti nagada'e. Shantam baqa. Dhugaa shantam. Xinnoo ishiin gurguchuudha jechuudha. Amma galeetumani. Wah, murachuutti gadi taa'e. Laala kan manni ga'u. Xinnaa daaree kun nama. Hamma nyaachuu isa wayirra hin gaggabee jira dhugaa. Baay'ee dheeraadha dhugaan isiniin jedha. Yaala. Ifa manaa godha dhugaa waaqaan jala isaa nyaachuu hin jaaladhu. Maalat gara hundee dura hin jaaladhu. Ariitti irra hin jira nyaachuudha. Kun torban tokko nyaadhaan amma saafe kan. ውዶች እንደምታዩት amma dhiqee shonkoora fidadhee manatti ol galee xaabuun bareeduudha. godhee nyaadha sinfaan. Waggaa tokko hin caalu. እነሱ nama qaqqabachuudha. Dhugaa እነሱ so kun amma danas galee guddate sanyiin isaa dura lafa dhaabbatu malee danas galee jechuudha. Angi lama sadii hin qabu yennaan dhufu amma kunoo waan jennaan kanatti nyaanna kaasa kana fakkaatu asii akkuma argitanii waaqa birrii 50 hin bittu kana 50 jechuudha. Maaliif birrii 10 akkanuma muranii lafa kaa'u. Amma kana jechuudha 20 30 40 irraa amma muree argitaniitu 50 jechuudha. Torbaataan fayyii jedhu sobanii akkasumatti gurgurtaa hin beeku ani mureen bitadha gisee baay'ee jechuun kan 20 kan minaaman ana qofti waan nyaadhu. So amma nafaana nyaachaa hoola. Ishii shurrubbaa koo akkana qabadheeni kit taa'e. Na baay'ee nyaadha ani kanaafin immoo maa inni naan hin jedhina. Birqiidhaa shokkoora hin jedhina. Biyya Dubaayittuu nuu bituu ijaarra. Israa'elaan shonkoora jedhu beektaa naan jedhu. Beekanii nyaatan san baay'ee jechuun naannessanii alaaf katanii akka keenya akkana gochuun beekanii gini nyaatu. So akkasii kun wanti mana dhaabdan akkatti nyaatti hunda dandeessuun qe'ee dhaabdee waan hunduma. Ganaa isin agarsiisa san dhaabaa jiru hunduma isa taarikii keessan kana.
argitaniittu yeroo darbee akkatti dhaabee baay'ee tokko mi'aa dhugaa asuma bishaan isaa gaayam tokko etuma ofirraa ciisa zimmi jedhe bakka waan baay'ee mi kotkotee lufluu achi suuqee wante gure waan baay'ee irraa fayyadamuu danda'a dabili ግን akkuma argitan yeroo darbe kaarootii qaysirii raafuu maramaa boqqolloo sanatu fireen ma'uudha lafa ma'uudhaati kan manna irra jiru faana wanti namni sun dhaabe kaaree 200 siniin jedheera garuu gaawaa qaysirii namni irraa nyaatee dhumuu didee waaqe naa ammas bara lammataan investi ta'uudha jalqabaan jira kunuunsa tokko immoo asii qammasaan jira ani isiniin jedha hojjedhaarraa nyaadha hojjettan malee nyaatina namni በነገራችን ላይ ጆሌን ለኮሰኮ በርባዳ የሮ ሁንዱማን ዩቲዩብ የቹን ኮ እርጋ ሴንተኒ ቪዲዮ ዱራኒ ሰሳቃላላ የሮ ሁንዱማ ለኮሰ ሲኒፋን ከነ የሮ ባኤ Ifama namatu bilbilee gidduudhaan seene maala nasaa ture seetanii yeroo sargee jechuudha. Yoo gaattuudha maal goonaree mana keessa namni akkanaa buluun godhe ture amma guyyaa 5 sanaachi turre amma akka namni nuu bulu godhe as bulanii gaawaa kan maal gadi qabanii cabsataniit biyo ora terrorisanii tu hubatte deebsan kun himar manne ciccite to waan guddaa amaanaatti kennatti deemtanis isa gurguddaa isaa cabsanii waa akketti naari nana baara ijoollee sana jedheen dhiise yoo guyyaa 3 tokko keessa bulanii guyyaa 2 illee akkamatti bule har'a bulanii boruu isaa maara koon qabu silan namni keessa jiranii yaadanii jennee dhiisne guyyaa 3 as bulanii ijoollee 2 እና Yonkora gora tagaxamin kana jechu barbaade gaxamani amanan injiru barakana cimaul kawadhawan keessan eeggadha mana keessani gola keessani bayna Sima video warabu finale keessummaan dhufaa jira Dammi ko tokko dhufaan jiraachaa jirti. Ganama waan dhaga'eef qophaa'ee waan hin taa'eef shonkora nyaadhi sirni sitti agarsiisu barbaade. Nana baarnaan rawaqa. Otoo ta'u baate. Katti nyaadhu. Amma dubara shiboo danaa ta'e maqassee nyaachuu goote. Anyways, kanatu naafe kana fixee kaamera cufee namni natti dhufaa jira.
uffata akka uffachaa akka hojjechaa jiru. Gaaqa akka hojjechaa jiru tan taa'e. Anyways kanan isiniin jedhaa hojjadhaa nyaadhaa jedhee mootummaan keenya inni boodana. Hojjadhaa hin nyaatinaa edaan wii nyaachaa. Hojjadhaa galchaa soneessaa gini hin nyaatinaa haa jedheeshu. Ani immoo dabaan isin gorsaa hara hojjadhaa nyaadhaa isin jechaa jira. Jedhame. Bye. Anyways. If you can't fit